Har'a garuu waboo bosona keessa deemu hin barbaadu. Hin barbaadu. Nuti barbaannu. Nuyi barbaannu ijoolleen teenya yoo bifa saniin caakkaa keessa jiraatan safara keessa jiraatan nagaan galuu qaban. Hotta manguddootti hotta qawwee teessanitti tabiraa daballeet leenjifne poolisa Oromiyaa kanatti isin daballee nagaa nu eeydan. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eeguu barbaadanu. Waanin amma isin jedhu kana ajaja lixaa sanitti si beetiin jira. Gurbaa marroo jedhamutti Daawud Ibsaatti si beetiin jira. Ijoollee godina hundatti himeetiin jira. Gargaaruun deeggaruun mirga keessan qawwee qabattanii deddeemuun mirga keessanii miti. Biyya kana keessatti akkuma biyya dimokiraasii bilisummaa kamittuu qawwee kan qabattuu qabu. Humna ittisa biyyaa, poolisii, milishaa mootummaatii fi nama hayyamni mootummaan kennameef qofa. Kan qawween faashinaa qaqqabadheetiin fiigee nama saama jedhu diina bilisummaadhaaf jechuudha. Kanu alaabaa sana jala dhokatanii mootummaa nuti aangoo irra baafne lolullee itti dhiibu. Alaabaan bilisummaa Oromoodhaati. Alaabaan tun bilisummaadha tiisiti malee jala dhokatanii bilisummaa keenya irra lola banuu itti dhiibnu jechuudha. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eeguu barbaadanu. Qawween faashinatti fakkaachuu dandeessi. Faashinaa miti. Faashinaa miti jechuun keessattuu naannoo kanaaf. Nuti biyya raggaa duroobaati. Nuti gaafa loluu barbaachisus lollee zabana dukkanaa. Lollee. Amma gaafa nagaya ammoo nagaya buusuu sitti beeynaa jechuudha. Dhaabni siyaasaa Oromiyaa, Harargee, Itoophiyaa waan gaarii qaba jedhu dhufee sirriitti mul'isu walga'ii akkana dhaggeeffadha. Kammoo qawweeniin mootummaa kana turbu kuffisa jedhu mukatti cabsaa birraari'a. Kan hangamaan galaganii nuti galateeffanne baane dachii buqqaafne simanneemi kabajaa sana irratti iyyuu qaban turan. Kabajaa sana irratti iyyuu qaban turan. Kabajaan kuntaala abba kumta deebisa ka jeesiniimi. Kumta deebisu jiran amma. Har'a garuu waboo bosona keessa deemu hin barbaadu. Hin barbaadu. Nuyi barbaannu ijoolleen teenya yoo bifa saniin caakkaa keessa jiraatan safara keessa jiraatan nagaan galuu qaban. Hotta manguddootti hotta qawwee teessanitti tabiraa daballeet leenjifne poolisa Oromiyaa kanatti isin daballee nagaa nu eeydan. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eeguu barbaadanu. Waanin amma isin jedhu kana ajaja lixaa sanitti si beetiin jira. Gurbaa marroo jedhamutti Daawud Ibsaatti si beetiin jira. Ijoollee godina hundatti himeetiin jira.